كيسا قباسون كيسا دايلوت قدتون يكمارات قافن بكم سنتو ركو قدا خان كابو سلاعتي دايلوت فيديو كيسا قدت شوباتي فيديو أنا في سنرقمتو مش في سنرقمتو أبولي سخية أتي فيدوس أس فيدوس قرآن قبتوس خاختوس دبين كرس الراديتو إنكمتو أمتو أرمو خسلالا جرو خمالا ما خان أولكيتين إفما قافت سيتو تبليس سي فيديو مكيو قباس سيتو مكيو سلبس أكفيت اللي تاتو سلان أنو قباسي سيتو نت إرقي قباسون كي جرقون قبدو إيغان فيديو أركتي خناف فيديو مكيو قافت دايلوج قرأتي مكيو تكيسيتي خيستين ديفني وانا فتو جناسو نبيتا أولكيتي أمتا جرو خانا أدو شرا شري دبيتا كنقوني أمتا خي إيفما ناقودا هنغاتو سبالليسيتين جرا عنومات قاتادا إيفما ناقودي جريني ميديا خانا رابطي السلام عليكم دابدو سيفريما الراتوكو يو أجندا خانت جنا ديبتني نمني توكو والرجستي تنات استجلات سندوبنتي إنجنيريو جلبي فتي فما قافتيو أنا نمرر دبيلو ماتي ديرات إفما سنما قافتا بكدا جبانا ما تجتون نما إفما قرو خد إفما نما قافتو جيتنا مناكا أنت سنيجلي أجندا إنكون أسمت بشانك تنك أمي زمجي فجنان إنجينر أنا سنجي أولكي أتشدي من جلبي فلو إفما قافتو بكان سنجي في سنك أنا وانا بيخو نبي خسبونا بريتشتين بيخدا ديس نرى سبونا ديس ناناتي وانجتين كان هاغونو ديسي سبونا نبي إن شاء شرينا دبي دابا خلاص هاغافتو إفما سبونا ديسي هاغافتو ناناتي ندقيفن ولا ندقيفن لال أبام فدي ميديا خنرت نتدوغو بربان مالي لال نمني دوغورو نجير نمني هنغاتوس تاي سبوناس تاي ناناتيس تاي انجينيريس تاي دوغورو نجير كوني وان جرد رامدي ميتي نمني ولي بتيس بوز نجير ولو نجي سلوبو نماتيس نبادي لكي فدا انجينيري وغاجر تلفقاية ميديا خنرت نبرت matasa ol qabate media kan radima male angatunis matasa nanatinis matasa ol qabate media kan radimbi male abbam bene gabbe dubidum de media kan raddi afani banayoje sanu warfa marako birakati nanati aswali injil sabona mari jetna sabona isi wan nanati jetna godo ko ana sabona wal fahamna sabona mari jetna nje arras ifama ilma dira gafachiftani badina akka bakatana jirtu an barechatin be khan dubarti dastaw sammu akkanam de adutin qabagati tef garummo ilmi nam khamu teenam ni dogo gore addunya tan ranjir guddas tay guddar rabbi qofa tikas teenam ni khamu ni dogo gor sinigale ilmi na magutun dogo gorada hata ugaru yero charrato ko qofa finjinar ifama na magafata ifama san jilbi fatati singafata badini samali yojatan video san ugada ye jal qabe sato arge normally garu ergamte jalif sati sibira dufte ati gabbaso fis badin kabdu badin diamte kan jinar duftan barechetan be khasinigale abban fede haga disu male هاتو أمو إنجيران يرو تكاف أجندا خنا بوتو أنستاني جدّا فدا جرا خينيا أورمون نمني تكنا ما رفس أبان إبوا فرفس جتة السنغالي إرّا جبتاني دبرتلي جتاني يرو تكتي تنتي إفهم إنجينا عجافتو تابا شوفا خسابا نموان كنا هاسو جدا سنتاينا لكتاني لالينا خانم قالتهم وابسي جزء أنا اللي جراس الرتين كندا جنالك سمتاي والله دقي فدا asbooda namni ajandaa kana fuudhee ajandaa qaama namaatii fi ajandaa hudduu namaatiin deemee irra haasa'u diqala dhageeffadhu asbooda wanni feete qiyaamaan samii sanii buutee haala fatana qabattu injinar keessaa bahee jira harka keessaa fudhatee jira dhiifamarra jennaan dhumbate wanni ilmoon namaa ilmoon dhiiraa gootu takkuma dogongorri isaa tokko lama dhiifama gaafatan jiru yaa kanum la dubbi sharacharina khenya sunis tattiballeestes tenya khaballeestes khenya akasmami jiran wanni dubbi nuti akka dhoqqe marqine ganan sinu finjiru sigale yo alama namanu dhageessifatu barbaanne male wallala khenya fi beekha khenya le ataw garummo injinar balleesse balleesse an dugan sinittima garu akkuma sanitti dhaabbate yeroo takkitti la dubbi asifachoftani gaafif deebi godhu dhaabada injinar ifama ja jilbifate ifama singafata garu lamma faana dhufe singafata male injinar dhufe singafatu na amana undi xessan abana janda khana irra deebe khasellen sun ana barbaade male injinar yumiti akkanat normal
Asaa hundi keessa. Kanuma dubbiin dhumattee injiinar wanta akka waan siimuu qaba. An akka obboleessa keetitti viidiyoo tana akkaan karaa kiyyaan gadi hin baasin uummata 2,600 kanaanis si kakadhan. Wallaahi ilmoon namaa takka laal jaalibsaan naa erge jettee miseenjara kiyya iskruushut gootee viidiyoo sanii wajjiin akkasitti iskooraa kaaftee injiineritti ergitee takkaa caalatti ergitee takkaa sabboonaa takkaa naanitti ergitee waggaa akka har'aatillee anaatti qixaaxamaan jedhu dubbisan haaratti deebifneeti itti qixaaxama. Yooniif ilmoon namaa takka gabbaaftee kunoo jaalibsaan naa erge jette miseenjara kiyya gabbaaftee si galee gaafa san anaatu itti qixaaxama. Ammoo qindoon addunyaarra jiraa qindoo boru finnee eenyu akka isaaf erge ni gaafanna. Kee isaanillee taatu deemnee barree dhugaa ati nama kana hincitii bira kaayyette hincitii keessi jalaa baase san atis mucaan dheenee gaafanne achiin bartee bira kutta. Ammoo ana akka nama tokkotti wallaahi ciccittuu funyaanii naa deebisu ilmoo namaa takkaaf ergeen beeku. Sa'aatii tana bakkaan taa'u tana naa hambisu asii ol lankaasin wallaahi viidiyoo takkaa miti suuraa takka namaa ergeen beeku ilmoo namaa takkaaf si galee. Kanaafi amma gabbee jaalibsaa wallaahi dogoggorri tasaati laal dhaggeeffadhu jaalibsaa yeroo tokko carraa naa kan ilaal dogoggorri injiinara naaf obboleessa kiyya akkuma isaa warri maqaan bade hundi isaanii qaama kiyya jetti naman sini galee garummoo dhugaarratti morma murama si galee injiinar balleesse namni abbichi laabbadiin irratti deebitu injiinar dhaggeeffadhu na hubadhu sirritti simii dhufii miti asaan kiyyaasaa sirrii ta'e malee. Jalqaba viidiyoo tana siit arge si galee wanni kun jalqabaaf si biraa beegatii ta'eefi sumatu itti gaafatama yeroo kamuu anaafis yoo ergitee angadhiise jalqaba si biraa dhufe gatii ta'eef hambadiin qabu sumatu qaba gatii san ta'eefati amma laal dhiifama jechuun hayyuudha hayyuu dhiifama nama gaafata beekaa si galee nama sammuu qabu nama beekaa fi hayyuu dhiifamas nama gaafata namaafis godha gatii ta'eef arra malees deebitee dhiifaman gaafata dudda kiyyarraan deemte malee ol ka'ii dhiifama Oromootiya. Anaatu isinitti balleesse. Nama guddas nan qaanyeesse. Dubartoota keenyas akka dubartootatti hundi keessanuu dhiifama naa godhaa Oromoon xiqqaa fi guddaan jedhe arrabooda mooti ajandaa kana abbaan fedhe haa qafaxxafu sassabatee jirta dubbiidhumatti. Ati nama qulqulluu namaati. Kanuma. Laal injiinar kiyya ammaas waan tokko waddo laal injiinar kiyya wanti ati gochuu qabdu waan takka lubbuun namaatu ni baati. Dogongorri nuumu addunyaa tanarra dogongorri nuumu dogongora san sirreessuuf akkatti godhuun ammoo dhiirummaa si galtee kan kanarra hafe immoo maaddee waan kanaa akkasi biraa kaate namuu ni beeka kana namuu ni beeka garuu waan takka si biraa baatee namni waan kana babal'isee tutu ibidda baay'ee qabsiise kunis jalaan hafamu garuu ati immoo gabaabumatti waan kana hagabbaase bakka tana anuu nama tokkoo fi lama jaalibsumattuu erguun dogongora keenya badiinaa qaba balleessaan xiyyeetteetuma hangas kaafatte waan biraa keessachisinof itti fufu. Sabboonaa barkanuma wallaahi injiinar hin sodaatin dubartoonni akka dubartootatti dhiifama dhiirri akka dhiiratti dhiifama gaafa dhuuntasii guddaa fi xiqqaa Oromoo naatu isinitti balleessee dhiifama khalaas kana caala wanna tokko nam tokko sirraa waan qabu naaman nam tokko. Galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu warri jala jirtanii fi warri gubbaa jirtanillee nama 2,400 jira. Fedhu jaalibsaan gallakkisaa, fedhu bilisummaan gallakkisaa, ha dubbiin tun biraatti argamtees biraa kaates ana waan ta'eef abbaan fedhallee gallakkisee anaatu balleessee jaalibsallee dhiifama obboleessa kiyya maqaa kiyyaayyoo maqaan si badees bilisummaa maqaa kiyyaayyoo maqaan si badees. Obboleettii xiyya hangaatu yoo maqaan kiyyaa maqaan si badee atiis dhiifama Oromoon guutuun anaatu isinitti balleessee dhiifama naa godha hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa. Galatooma ulfaadhu asirratti hangaatullee maqaa addayyaa miti hangaatu obboleettii jaraa si xiqqeesse dhiifama gaafadhu biraa baana. Yaa akkasii kana gubbatti immoo ustaadni ol ka'ii jechaa jira garuu. Olliin karakkoon qabu viidiyoon hangaan namatti hirkisan bichaa gabbee an viidiyoo gadi hin baafne garuu immoo waan kana akka waan injiinar fuudhee gabbaasee fi takka injiinar fuudhee viidiyoo tan irraa waraabeetii fi takka waan biraatti fudhatina. Arra booda isin warri tiktook fayyadamtan ilmaan Oromoo nama 2,200 jirtan ol ka'ii fi gattaa'ii feetu gachiisa isiniin gachiisa rakkoon qabu shee keenya akka isin nagootan isinii ta'a dhageeffadhaa. Jaalibsaa takka dubbaduu danda'a tana waan birallee. Dubbadhu arruma fixattee galta gatii ta'eefi takka
takkitti arrasti qaduu galee achi booda yoo ati injiinar mana nama tokko seente waa'ee huduutu jettee wayii. naaniti qoobsime ustaasaaf jarraa kanina ustaas dubbadhu. Waan bareedara jirtan obboleessa keenya injineer dhiifamaa wajjin garuu dhiifama gaafachuun kan kee hedduu bareedaadha. Namni dogongorre hin jiru garuu wanni takka wanni siidhaan barbaadu. Har'a ishii tanaatiitti dubartiidha onnee hin qabneef malee bilbila namaa keessaa waan namaa takka baasanii iccitee namaa baasuun seeraan akka nama gaafachiisu seerri akkasii gaafatu yookaan namni seeraan akkasii gaafatu.